Akkam jirtan daawwattoota keenya kun torbaanii guyyaa tokko kan isiniif darbu sagantaa marii bilisaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Dubree Leelloo Tokaati. Leelloo Tokaa dubartii Oromoo cimtuu as Minisootatti waldaa adda addaa tajaajiluun beekamtu. Amma walumaan haa barannu nu waliin tura. Adde Leelloo waamicha keenya kabajjitee asitti argamuu keetiif baay'ee galatoomi siin jedhaa naa dhufu. Galatoomi attis Faaxumaa baay'ee kan isin galateeffadhaa warra Oromiyaa labanii attis si argu kootiifis immoo baay'een gammada. Yeroo dheeraadhaan wal beekna waan ta'eef so grateful. Galatoomi. Jalqabumarraa ansi beekaa akkuma teetti yeroo dheeraaf wal beekna. Minisoota waan waliin guddanneef. Garuu nama sin beekneef daawwattoota keenyaaf Leelloon eenyu dhaloonni kee guddinni kee imalli kee as yeroo gara Minisootaa dhuftu akkamitti dhufte kanamee nu wal nu barsiise. Ani maqaan koo Leelloo Tokanaan jedhanii Tokanii maqaa maatii koo na guddisaniiti. Ani kan dhaladhee godina kibba lixa shawaa. Magaalaa Cittuutti dhaladhee ijoollummaatti biyyaa bahee Minisoota mana kooti iddoon itti guddadhee of baree mana barumsaa immoo business degree qaba. Asittiin high schoolii Columbia Heights fixee maatis immoo asitti mucaa tokkoon qaba. Imalli koo eessuma kootu na fide. Asumattiin guddadhee of baree jechuun danda'aga. Dhugaa akkuma seenaan keenya waluma fakkaataa seenaan nama baay'ee bara kam dhufteeti? Ani 2000 dhumarraan dhufe. Amma waggaa 20. Turteertaanis haguma sansi beekana fakkaate anis haga dhuftee garuu hawaasa kana keessa guddattee yeroo ati dhuftu san Oromoon haga ammaa kana guddaan turre namni hundi wal beekaa walitti dhufaa san keessatti Minisoota manni guddisee jechuu dandeenya. Amma yeroo ammaa kana garuu ati nama akka ansi beeku turetti akka guddattee yeroo haayiskuulii keessa jirtu yeroo koolleejii illee nama waldaa keessa hirmaatu waldaa keessatti bakka adda addaatti tajaajilaa turte akkasitti si beeka. Dhiyoo kana immoo baay'ee hirmaannaan dubartootaa qabsoo yookaan hawaasa Oromoo keessatti hirmaachuun xiqqoo ol ka'u jira akka durii otoo hin taane. Atimoo bakka baay'ee hirmaatu jirta. Kunoo siila akka boordii waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa, gamtaa dubartoota Oromoo Minisootaa keessas, waldaa dubartoota Oromoo Kiristaanaa Minisootaa, waldaa hawaasa Oromoo kutaa USA fi waldaa hawaasa Oromoo idil addunyaa keessattis hirmaataa jirta. Kun baay'ee yeroo baay'ee illee waan fudhatuu fi fedhii akka nama tokkootitti fedhii guddaa fi murannoo illee akka nama tokkoo waan kana keessatti hirmaadhaa jettee nama jechisiisuu barbaachisa. Akkamitti adeemsi akkamitti as si fide garan kana hunda akka hojjettu? Baay'ee galatoomi Faaxumaa. Jireenya kana keessatti tokkuma jiraatta. Yeroo Waaqayyo immoo si uumu karoora wajjin jireenya kee karoora wajjin uumamta. Paakeejii kee namni biraa gochuu waan itti uumamte sana namni biraa hojjechuu hin danda'u. Suma qofatu bakka sanaan gahaa waan ta'eef ana kanatu naa gale. Wanta lafa kanarratti yeroo uumamte wanti nuti uffannu wanti nuti har'a qabnu nu wajjin hin deemu. Garuu impaaktiin nuti goonu lagasii keenya maal waan hojjennee darbinu sana mul'isaa jechuudha. Kanaaf ani ofii kootii jireenyuma keessa sagalee Waaqayyoon dubbifadha baay'een jaaladha. Waaqayyo maaliif akka nu hubadhee jechaadha. Yeroo uumamnu impaaktii uumuu fi uumamna
xiqqoo guddaa ta'u sanatu naa galeen. Kana hundumaa keessatti immoo akkamitti danda'ama dhugaadha baay'ee sacrifice guddaa fudhata. Sacrifice yeroon jedhu waan tokko aarsaa baasuu qabda. Isas immoo saba kee tajaajiluudhaa fi jireenya lafa kanarratti jirtu ishii xinnoo mi'eessitee jireenya nama hundumaatii fi bu'aa buusuu danda'uun waan itti uumamne sana barree deemudha jechuudha. Anaaf akkasi. Kanaafi gaaffii keessi deebisuudhaa fi kana hundumaa keessa baalaansii barbaachisa. Baalaansii jechuun sa'aatii kamtu kamii iskeejuala kee adjust gochuu qabdaa, hojiitu jira, maatiitu jira, mucaan koo mana barumsaa qabaa, innis immoo saakarii qabaa, ispoortii qabaa. Isa kana keessatti immoo sa'aatii kee koonnee gootee kaalendarii koonnee sitti argisiisee guutuudha jechuudha. Mucaan koo kaalendarii kee you actually really use it naan jedhe. Akka nama tokko barreessa. Yaa miitingii kanatu jira, sanatu jira. Yeroo tokko immoo miitingii walirra bu'uu danda'a. Garuu you have to prioritize gochuu qabda jechuudha. Kanaafi balance is very important. Waan hundumaattuu baalaansii gochuu dandeessa. Ofii kee dagachuu dandeessa. Kunis aarsaa keessaa isa tokko. Ofii boqonnaa dhabuu dhiisuu dandeessa. Ani san hubadhe. Garuu you can do it. Yoo nan godha jette, yoo murannoo qabaatte gochuun inuma danda'ama jedhee tan amana. Garuu namni suni maaliif akka uumame baruun isaa fi murteessadha kan hundumaa gochuudhaaf. Baalaansii gochuufis immoo priority waan jedhu immoo baruu qabda jechuudha. Ofuma keetti jireenya kee kamtu kamii kamtu amma maatiitu dursamoo, hiriyootatu dursamoo, charchiitu dursamoo, hawaasatu dursamoo, wanti baay'ee wanti dursitu sana toora galfachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti kana hundumaa keessaa fedhii baay'een qaba saba koo tajaajilu. Jireenyi tokkuma jiraatan kana immoo akka gaariitti bu'aa baaftee of bira dabartee bu'aa baaftee yoo jiraatte immoo that's what you can do. Akkuma teetti murannoo fi fedhii barbaachisa. Amma yeroo gara hawaasa Oromootittis deebite waa'ee gara advocacy fa'a akkuma beekamu ji'oota samarii keessa waan baay'eetu Oromoo mudate namni tokko sanumaa akka waan nama hirribaa ka'eetitti jedhanii dubbatantu jira. Ati saniin dura hirmaannaa calqabde moo achiin booda moo ka'umsi isaa maali? Galatoomii Faaxumaa ani sana duraan jalqabe jechuun nan danda'a. Durumaayyuu eessumni koo siyaasa keessa hawaasa keessa baay'ee nafsisaa maaru baay'ee qooda fudhata waan ta'eef mana keessatti naasofna chachii adeemu malee yeroo wal argine yeroo hundumaa na barsiisa. Oromummaa kee jaalachuu akka qabdu, eenyummaa kee jaalachuu, eenyummaa keenya jaalachuu akka qabnu hin argina. Practically ija kootiin hin argina isarraa jechaadha. Sometimes they tell you, sometimes you learn. Lachuu actionii fi hojii mul'isaa na barsiise jechaadha jaalala sabaa. Garuu charchi keessaa jiraadhu malee yeroo hundumaa I'm not naive yookaan immoo ignoorii godheetiin miti. Eenyummaa kunan jaaladha, aadaa kunan jaaladhaan. Kanaafi sana dura actively involved ta'uu dhiisu malee from backside fedhiin qabaa. Sana dura jalqabe jechuun nan danda'a samarii Hacaaluun du'e yookaan 2020 samarii darbee. Ani kan more involved ta'uu jalqabe advocacy yookaan immoo hawaasa keessa baay'ee involve gochuu sagalee ta'uu kana kan jalqabe 2016 jedhu to be honest yeroo ijoolleen Finfinneetti waa'een lafti Finfinnee yeroo ka'e jalqabe jechaadha. I guess maybe adulthood keessa seenatti fakkaata. Yeroo itti dammaqxu jira waan hundumaa jireenya keessatti waan kanarratti it's not wrong yookaan immoo kana keessa gochuun qaba yeroo itti jettee kaatutu jira. 2016 yeroo ijoolleen du'anii yeroo lafa waa'een Finfinnee ka'uuni
kana keessatti immoo involve gochuu jalqabe. San booda immoo karaa dubartoota kiristaanaatiin waan gochuun irra jiru dubartoota kiristaanaa Oromoo dubartoota kiristaanaa kan Minnesota karaa sana qooda wanta danda'e fudhachaa ture amma immoo erga Hacaaluun deemu more involve ta'uu jalqabe jechaadha. Baay'ee gaarii. Waldaa keessattis waldaan hawaasaa yookaan siyaasa ala jechuu kiyyoo hin taane waldaanis kan waan mirga dhala namaatiif falmuu karaa dandeenye karaa kadhannaatiin ta'ee akkama ijaarumsa adda addaa waldaan dubartoota Oromoo kiristaanaa Minnesootaatti ijaarame waan guddaa hojjete waan isaan hojjetanis waan tokko quba qaba. Garuu ilaalchi namni nama waldaa keessa tajaajiluuf qabu waldaa keessa yoo tajaajilte siyaasaa hin maktu siyaasaan nan galchuu siyaasaan waan biyya lafaati waan biyya lafaa kanatti makamuun fedhu namni dubbatus hin jira. Namni garuu waldaa keessas ta'ee sagalee hawaasa keessaa ba'eef yookaan sagalee dhala ilma namaa akka cunqurfamu hundaa'u sagalee ta'us baay'eetu jira. Fakkeenyaaf paastoroota adda addaa hawaasa keenya keessa jiran maqaa dhahuu hin dandeenya. Garuu akkamitti hubatte ilaalcha namni ilaalcha hawaasni badhaan akkasitti yookaan garee amantii taatee tajaajila amantii sanitti waldaa kiristaanaa ta'ee yookaan masjiida ta'ee bakka adda addaatti yoo achitti hirmaattee siyaasatti hin hirmaattu yookaan waan akka advokeesii sagalee hawaasaa ofiitiif ta'uu uummata gargaaruu cunqursaa uummata irratti uumamu biyya keenya keessatti yookaan maatii keenya irrattis ta'uu hin danda'a nama tokkoof hin ta'u jedhee namni ilaalus jiraate akkamiin ilaalta kan? Yeroo gaafii guddaadha. Hawaasa keessa yeroo jiraattu maaninni yeroo baay'ee waa gargar baafachuu dadhabna nuti. Waan hundumaa blend walitti goonee blenderii keessa naquu barbaanna garuu you can dhugaa dubbachuudhaa fi akkuma siin jedhee yeroo waaqayyo si uume he knows you. Maaliif bu'aa akka baaftu maaliif akka barbaachiftu waaqayyo waaqni rabbiin complete godhee si uumee jira. Kanaafi sana keessatti you shouldn't forget balance gootee waa hojjechuu danda'uu hin dandeessa. Wisely jechuudha. Kanaafi growing up Minnesota keessatti yeroo kanarra ijoollee waan tokkotu ture 2010 faa 10 garasi 2017 7-8 sana keessa namni yoo churchii dhaqee baay'ee too religious isin jedha you're not involved you don't belong to hawaasa communitytti waan belong akka community keessa galuu hin dandeenye si fudhatan. Yoommoo hawaasa keessa immoo dhaqxee OCM nama beekna gaafii OCM immoo dhaqxee yookaan sirba jira yookaan aadaa argisiisuu jira. Sana keessatti achi immoo siyaasa keessa immoo dhaqxee waan jedhamu jira ijoollee jira. Walqoodiinsa guddaa. Machuurii waan hin taane fi it didn't hit me yeroo dheeraadhaa fi and then I was like baay'ee rakkina guddaa sana distinct gootee gargar baafattee murteeffattee akka nama tokkotti dirqama kee yookaan immoo jaalalaan murtoo kee amma murteeffattutti baay'ee dhaabattee ilaaluu qabda. Kanaafi confusion jira still I think in jira natti fakkaata garuu we're getting better. Hunduma isaa gargar baaftee respectfully hojjechuu hin danda'ama. Maaliifi waan hundumaa nuyi akka nama tokkotti waaqni nama godhee si uume nama sana keessatti immoo saba godhee si uume. We cannot ignore gochuu hin dandeenye. Saba keessatti immoo Afrikaa irraa dhuftu malee piyurii dhiqachuu hin danda'u Oromummaa komitire. Kanaafi sana dagachuu hin danda'an. Namummaan kee akka namaatti addunyaa kana walitti qaba. Akka Afrikaatti kontinentaaliyaa jedhanii yookaan immoo akka biyyaatti immoo Oromummaa koo dhiqachuu hin danda'u eessa yoo fidan kanaafi waaqatu na uume. Kana dinaa gochuu hin danda'u jechaadha. Kanaafi baalaansi gootee waaqayyo keessa tajaajila. Hawaasa keessas deemtee tajaajiluu hin danda'ama. Kanammoo dhugaa ammuma yeroo kanallee namoonni gara biraatti fudhatan hin jiru. Garuu it's a personal decision jedhee tana yaada.
maaliifuu baabilii keessas yoo ta'e quraana keessa namoonni fakkeenya nuu ta'an baay'eetu jira. Utuma waaqa isaanii sagadanii fi utuma waaqa isaanii waaqeffatanii saba isaaniis immoo tajaajilaa turan. Politikaalii keessa akka feetetti jechaanii baalaansi godhanii deemu turan. Kanaafi waan hojjettu genuinely integrity isaa eegdee waan hojjettu hundumaa hojjechuu dandeessaa jechaadha. Namni si komatu hin jira, achis yoo dhaqxeen komatamtaa, asis yoo dhaqxeen komatamtaa. Garuu it's your personal decision. Yaati of beektamaa. Eenyummaa kee beektee waan gootu sana genuinely good intention yookaan immoo waan gootu sana garaa qulqulluudhaan yoo goote, you know, you're free. Aan ofii gootii akkasumatti dhaga'ama, you know. Waan gootu sana do it free. Yoo free taate goote, yoo keessi kee intentionin kee qulqulluu ta'e, you're making more impact. Like achittis yoo si arganii Faaxumaadhuma, asittis yoo si arganii Faaxumaadhuma. You know? Kanaafi yoo of beekaa yoo deemte rakkoon qabaatu, waan deemtuuf, waan gootuuf, waan hirmaattuuf yoo beekte rakkoon qabu siif at least. Absolutely. Intentionii kee baruu qabda. Intentionii kee is to serve. Yeroo service godhu waaqa kon serve godhaan. Kanaafi kana jechuun immoo like politika keessa namni politika hojjetanis hin jiru. You don't have to be into ta'uun qabdu. Saba tajaajiluu hin danda'ama. Baay'ee dubbifattee kadhattee nan faarfadhaa, nan kadhadhaa, sagalee waaqayyoos nan dubbifadhas, sharing godhasi. Kanammoo wanti na dhowwu hin jiru jechaadha. Kun immoo fedhiidhaani with a good heart. Garaa gaariidhaan, garaa qulqulluudhaani baalaansi goote karaa lachuutti hojjechuu dandeessaa. Ansin jechuu barbaada. Of baruuni hundumaarra. Gara beekuu barbaachisaa. Barreeffama Baay'ee illee ta'ee barreeffama amantii irratti hundaa'an irratti keessattuu hawaasaa yookaan ilma namaatii sagalee ta'uu, uummata cunqurfame sagalee ta'uun amantii keetiinis walumatti hidhata qaba natti fakkaata. Kanaafuu akkuma ta'etti yoo waan deemtuuf san waan gootuuf san beektee rakkoon hin jiru. Garuu akkuma ta'etti nama baay'eef ulfaatuu danda'a. Qeeqni asis hin jira, achis hin jira. San hunda madaaltee deemuu keetiif dhugaa baay'ee si dinqisiifadha. Wanti tajaajila waldaa keessatti tajaajilaa turte, waggaa dheeraaf tajaajilaa turte, achirraa muuxannoo argattee amma sadarkaa baay'eetti bakka hedduutti uummata Oromoo, hawaasa Oromoo tajaajilu jirta. Muuxannoon achirraa argatte kasi gargaaree jira jettee yaaddaa? Baay'ee na gargaaree jira. Maali sagalee waaqayyoo keessaa baay'ee keessaa iddoon tokko waanuma waaqni waanuma xinnoo sitti kenneeti waan xinnoo sanarratti yoo amanamte immoo guddaatti si dabarsaa jedha. Kanaaf waan gootu yeroo sitti kenname waanuma xinnoo sana amanamummaadhaan godhati. That's you need to do. Maaliif yeroo tokko complicate gooneti walumaan complicate taane afna. Just simply just be who you are. Like just genuinely be who you are. Do what you're supposed to do. Kanaafi gaaffii keetti si deebisuudhaafi of course achi keessa sabuma tajaajilta akkuma sin jedhu waaqa kee tajaajilta ultimately. Garuu hundumaa kan caalu immoo yeroo saba kee tajaajiltu immoo waaqa kee tajaajilta waan ta'eef achirraa barumsa argatta. You learn how to work, namoota wajjin akkaataa hojjetan bartaa. Intentionii keellee waan gootu sanallee moroo dachaa qarachaa deemta. Kan biraat immoo namallee sodaa hin qabu. Garuu hin baratta more jechaan churchii keessatti amma yeroo worship yeroo hundumaan ma sodaatta nama baay'ee garuu like you get confidence kee nama wajjin like nama wajjin yeroo interact gootu yookaan immoo maali gurmuu guddaa keessa xiqqoo keessa conference yeroo jiraachirra baatee sometimes like harki kee hin dafqaa qaamni kee bobaan kee hin dafqaa sana hundumaa the more you do it confidence you horachaa you know maalini confidence in afaan oromootiin hamilee horachaa hin jiraami like it's okay jechaa sanatti baratta kanaafi een argadheera
waan baay'een argadhe tokkoffaa nama tajaajiluun xinnaa guddaan qabu lammaffaa immoo confidence nama stage irra ta'u guddaa ta'e xinnoo ta'e guddaa waaqa caalu jiru so who cares you know kan jedhu baratta jechaadha kanaaf yes it did teach me a lot. Baay'ee bareeda. Dhaamsi nama yeroo ammaa waldaa keessa jiru yookaan karaa itti hawaasa fi akka kan kee kana fedhii qabaate hawaasa keessaa bahe of course fedhii nama qabaate yaada namni hawaasatti makamee tajaajiluu barbaadu yookaan baalansii akka godhe dhaamsi qabdu jira. Keessattuu shamarran dubartoota amma lafaa ol dhufaa jiran fa'aaf. Dhaamsiin isaaniif qabu akkuma duraan tuttuqee of ta'uudha. Of baruuni waan hundumaarraa bilisa si godha. Yoo of bartee asis soo deemtee leelluma sana achi soo deemtee faxumaanuma sana argama waan ta'eef wanta exchange si godhu hin jiru. Of baruuni waan hundumaa caala especially dubartoonni eenyummaa keenya like we are so powerful garuu hin beeknu. Kanaafi of baruun jecha waaqayyo maaliif si uume baruu danda'u yookaan yaaluun yeroo hundumaa waan gootu sana immoo like just be genuine you know in barataa sometimes namoonni mistake keerraa you know duuba deemnee otoo waan baay'ee haasofne ta'e injiraamii feelerii jireenya keessaa nima jira. But tokkoffaa hundumaa kan caalu of beekuun eenyummaa ofii beekuun maaliif waaqayyo akkasii uume beekuun hubachuun galgala keessa ammoo machuur taate sii dhufa baruun baay'ee murteessaadha yaada. Kan biraa immoo especially dubartootaa fi baay'eetu nurra jira nuti. Gaaffii baay'ee you know I guess standardii baay'ee namni akka jiraannu we're expected. Like double triple standard in Raegama one ta'eefi sometimes I say why are you expected more than Abdi, you know? You know what I mean? Like because we can do it. One dandeenyu fi because we are able to kan jedhu deebisuu danda'u qabna. You're able to do it, especially dubartoonni ijoollee yaagi. When you rise up, you're able to do whatever you put your heart into. Sana, I truly believe in that. One godha jettee yaadde sana gochuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf yaani mana bitadhee nafsisaa maareessuma kootti bilbileef waggaa 3 waggaa 4 darbe bilbilaan leeloo naan jedhe like akkuma gorsaatti jechaadha. Mana bituun is hard qobaa hin dandeessu mucaa wajjiniin naan jedhe. Inni baay'ee na yaadate. Achumaan bakka yeroo sana marketing fakkeenya kuni marketing ol ka'aa jira. You know manni mu apartment every year you pay just it's nothing. So achumaan amasti deebi'ee check godheen. Check godheeni bakka maal goote naan jennaan bakka itti fufee deemeera amma offer iyyuu godheen jedhee dhugaa. Offer iyyuu godhee jennaan oh my god amma qubaa kee bittee akkas reason isaa legit reason. Okay jedheen achumaan bakka gaafraasii bilbilee check-in godhe. Waan sana dhiifte moo maal godhe? Majirtamas. Amma kottuti ilaalii maal show kottuti ilaalii naan jedheeni jennaan achuma bakka yookaan dhiisi yookaan lakki dhiisin jedheen yeroo sana maarketii sodaachisaa jira baay'ee piikii gochaa jira manni jechaadha. Sorry sitti dheeressuuf miti. Achi I'll never forget it. He said, follow your gut. Gammade. I cannot even tell you. He said, follow your gut. I was so happy, you know, like esumini anafi do abba do adate anafi. Kanafi like nangamade, you know, I just needed this in jale baka. Sana boda nargate confidence in nargate if he's my biggest support system, you know, he's very protective of me, like meet amako barbaduan gari na biada wan tefi. And then manako bitade chad.
Kanaafi wanti si sodaachisu hin jira. Even warra si jaalatan illee wanti hin godhin si hin jedhu hin jira. Kanaafi as a woman we have to press past that. Yoo dhiibdee sana biraan darbine yeroo hundumaa laayifiin yookaan kichiniidhuma keessatti yookaan ijoolleedhuma guddisuu keessatti yookaan immoo it's okay ani dubartiidha hin jiraami like waan akkasii jira. Yeroo ati immoo confident taate waan hojjettu sana effectively hojjettu life will bring the next chapter. Next chapter sana guddataa deemta. Ati yoo tuun beekini kanaafi put your heart into whatever you wanted to do. Like I read namoni failuring in jira, You say if you want to grow up, much of Dr. Miles Monroe, he's a third world leading leadership barsiisa. Because he writes it from third world perspective. Garuu akkas ta'uu qabna, guddachuu qabna, ilaalcha keenya jijjiiruu qabna isa jedhu barsiisa waan ta'eef, especially leadership. Kanaaf like if they are, why not you? Godhuun dandeetta. Yeah. So put your heart in, don't make it complicated, and like simplicity is everything, One hojjettu sana, simply do it. If it doesn't, it doesn't. Achi gahuudhaafi it takes a lot of pain, failures, tries, and commitment. Waan baay'ee fudhata garuu everything comes in steps. Especially young women like us, warra biyyatti dhalanne aadaa biyyaas baay'ee beeknu garuu mana keessatti itti guddatta, Ameerikaatti waan barannee waan guddannee barreef immoo more like you feel so disconnected but at the same time connected, so we have opportunities waan barbaanne sana gochuudhaaf jechuudha. Wanti hin dandeenye hin jiru dhaamsi kee. Absolutely. Fedhiin jiraannaan. Yeah. Anaafati walii gallisan irratti. Beekaa dubartoonni baay'eenis kan irratti walii galu, dubartoonni keenya cimtu biyyattis asittis hammaan anaafati beeknus namni waan baay'ee keessa darbee bu'aa baay'ee keessa darbee sadarkaa guddaa jiran jiru. Warri ammoo ol guddataa dhufanis kanumarraa laalaa barataa deemuni nama akka hamilee guddaan akkasitti haasa'u kanas fakkii gaarii dheetiin amana. Dhaamseen kee baay'ee bareeda, galatoomi. Amma xiqqoo gara advocacy tajaajila hawaasaatitti as deebisa. Tajaajilli hawaasaa tamma godhaa jirtu keessattuu waan biyya keenya deemaa jiru, siyaasaa biyya keenya deemaa jiru, nu warri biyya alaa jiru, hawaasni Oromoo biyya alaa jiru, ijaaramsi keenyallee irra guddaa asitti wal gargaaruu osoo hin taane karaa ittiin uummata biyya keessa jiruuf sagalee ta'uu dandeenyu, keessattuu mootummaa cunqursaa jala waan turaniif waggaa 27 darban xiqqoo qabsoo uummanni Oromoo godheen guyyaan nu bariitee xiqqoo ifatu argamee ture. San keessas Oromoon bakka adda addaatti miidhaa guddaa argee kan yeroo nus asitti walitti dhufnus wanti tokko achii ta'e biyya san keessatti ta'e. Amma adeemsa amma deemaa jiru kana keessatti akkuma naafatti quba qabnu hooggantoonni Oromoo illee mana hidhaa jiran erga Hacaaluun ajjeefamee booda keessa dura hidhaman baay'ee ajjecha isaatiin booda hidhaman amma lagannaa nyaataa irra jiranii. Filannoon dhufaa irra hidhamaa garuu dhaabboleen Oromoo keessaa dhiibamanii ka'uuwwan keessatti hafan immoo waajjirri isaanii cufamee miseensonni isaanii hidhamaa dararamaa jiru. Socho'uu iyyuu hin dandeenyu, karaa ittiin hirmaannu rooggamu jira jedhanii dubbataa. Kana keessa hawaasni biyya alaa, sochiin hawaasa biyya alaa ati nama hooggantoota keessaa nama tokko waan taateef akkam fakkaataa? Wanti gaariin nu godhaa jirru maali? Hanqinni jiru maali? Akkamitti tilmaamtaati? Galatoomii Faaxumaa. Wanti amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru waan nama gaddisiisu, asitti westernii keessatti waan guddannee fi ani yeroo tokko yaaduudhaaf why hin jedhan, like why simplest wanti mirgi nama tokko
namni tokko nama ajjeese yookaan inni akkamitti bakka bilisa ba'uu danda'a yookaan immoo namni beekamaan akka Hacaaluu du'e how come like namni baramuu dadhaban jedha kanaaf hawaasni keenya waan baay'ee hojjechaa jira asitti. Warri biyya of course akkuma beeknu hacuuccaan isaan keessa jiranii like yaaduudhaaf namatti ulfaata. Namatti ulfaata especially asitti guddattee yaadni kee akka asitti ilaala malee like akka biyyaatti imagine goota what they go through. Imagine aniifate otoo kana teenyaa soofnee mana hidhaa jirra aniifate. Biyya akkasii keessa jiru. Kanaaf in ulfaata warra biyyaa yaaduun. Kana godhaa sana godhaa yeroo jedhamu yeroo tokko ani baay'ee kanatti ulfaatan. Sana keessa baay'ee kan miidhamutu irra guddaadha warra biyyaa. Hawaasa keenya biyya alaa kanatti immoo yeroo dhufu silaa achi jiraannee waa gochuu hin dandeenyuufu asitti immoo waan danda'amu karaa danda'amu hojjechaa jira jedheetadha yaada dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni keenya guutummaadhuma addunyaa irrattu warra Awustiraaliyaas warra Yuroopiis yookaan warra Asiis akkuma nuti beeknu hawaasni Minnesota immoo beekamaadha waan ta'eef wanti guddaa hojjechaa jiru nuti advocacyidha. Advocacy'n immoo foormii baay'ee qaba. Karaa tweetitiin, karaa xalayaa warra hooggantoota biyyaatti erguudhaan, kaampeenii garaagaraa gochuudhaan yookaan walumatti dhufanii akka tokkummaatti xalayaa barreessanii amma fakkeenyaaf chachinaan keessa jiru ofiisaanii gumii chachii guddaa qabu walitti dhufanii xalayaa barreessanii erguudhaan hawaasni keenya immoo akka hawaasa keenyatti akka hawaasa Minnesotaatti walitti barreessee erguudhaan hawaasni akkuma jiru immoo gurmuun garagalaa walitti dhufee maaliifuu sagaleen guddaa ta'a. Kanaaf sagalee ta'uudhaan saba keenya bira dhaabachaa jirra. Wanta more strategy aaraan dhufaa jira. I have to give a credit for younger generation jedheetana yaada. Maaliifuu baroota darbee yeroo baay'ee protestii akka argite yeroo tokko like Facebook reminder erge we did that because the hiriira nagaa protest was the only thing we knew at the time amma yeroo deemtee ilaalta amma there's a tweet, there's like you can do Instagram, xalayaa barreessu yeroo sanas hin jira. It wasn't, nobody thought it was effective. Gamtaan godhamaan ture. Namuu atis akkuma keetii yookaan hawaasni akkuma sen garuu amma strategy haaraa dhufaa jira. Amma fakkeenyaaf jabduu kan dubartootaa I love my women so kan dubartootaa yoo wanni ta'e jabduuni kan Minnesota kana irratti hojjechaa jiran so proud of them. Maal godhanii scriptii barreessan. Namni hundumtuu sagalee tokko akka dubbachuu danda'utti yeroo sana more effective ta'a. Instead of ati kan kee jettee anis jedhee jechuurraa sagalee tokko waan jechuu barbaannu yoo jenne more humna qabaataa sagalee gaaffii deebii kennuu danda'a kan jedhuuni kaampeenii bilbilaan teenyee guyyaa 2 guyyaa 3 irratti participate godhee teenyee representoota keenya senatoota keenya African Affairs whatever waan jiranii kontaakti isaanii kan qabnu hundumaa Washington DC bilbilaa turre jechaadha. Kanaaf wanta baay'eetu hojjetamaa jira. Wanta baay'eetu godhamaa jira. Kunis immoo hopefully egaa sagalee saba keenya ta'uudha. Hundumaa kan caalu bira dhaabachuu saba keenya bira dhaabachuudha. Waan goonu hundumaa dandeenyu hundumaa gochuudha. Maaltu hir'ataa isa jedhu more strategy nu barbaachisa. Which akkuma siin jedhee ijoolleen keenya young strategy haaraadhaan ba'aa jiru which is good. Technologyittis fayyadamaa jirra. I think that's very important. Kan biraammoo what we lack kan jedhu yookaan maaltu nutti hir'ataa kan jedhu sanammoo utuu relationship yookaan immoo walquunnamtii geggeessitoota locally government keenya wajjin walquunnamtii more kana caala goone walquunnamtiin keenya suni
more impact fiduu danda'a. Amma fakkeenyaaf governmentii US governmentii keessatti yoo local governmentii keenya wajji relationship gaarii qabaanne we inform them akka sabaatti akka saba keenyatti sabni Oromoo maal keessa akka jiru warra sana inform goona jechaadha. Like not need base but consistency yookaan wanta itti fufiinsa qabu isaa wajji wal qunnamtii gochuun more sagaleen keenya more akka guddatu akka guddatee dhagaamu godha jedhee tana yaada. Fakkeenyaaf Senator John Hoffman he has been with us miti yeroo dheeraadhaaf nu wajjin jiraami. You know why amma taa'ee yeroo yaadu akka nama tokkotti because we have consistent based relationship isa wajjin waan qabnuuf. You know, more effectively yeroo hundumaa akka nu wajjin because he has our information waa'ee Oromoon beeka yeroo hundumaa gaarii fi hamaa keessatti nu wajjin jira. Amma fakkeenyaaf dubartoonni gamtaan dubartoota Minnesota diinarii waamne he came very respectfully dhufee nu wajjin dhaabatee diinarii keenya nyaatite appreciation diinarii sanarratti jechaadha. Maaliifuu we thank him for what he's doing. He's very consistent. Fakkeenyaan isa fudhadhe. Wanta akkasii state hundumaa biyya jirru keessatti yoo akkasitti wal qunnamtii keenya warra local governmentii senatorii prime ministers hunduma sana wajjin yoo qabaanne more gargaaruu danda'a. Sagaleen saba keenya sagaleen Oromoo miidhamni keenya more kana caala furmaata argachuu danda'a kan jedhu yaadaan. Baay'ee galatoomii. Sanuma irratti akka dabalataatitti waan siyaasaa dubartoota yeroo baay'ee wanta gama siyaasaatiin dhalatu keessatti yaada yookaan ilaalcha yookaan xiinxala dhamarra guddaa xiinxala dubartoonni hin kennan jedhama. Ati akka nama hawaasa kana keessa guddatee biyya alaa keessatti yeroo dheeraadhaaf guddateetitti wanta amma biyya keessa deemaa jiruu fi wal qunnamtii hawaasni Oromoo social media irra yoo deemtee ilaalte akka waan miidiyaa osoo hin taane miidiyaa illee walumaa qabate diasporaan walumaa galatti waan biyya keessa jiru akka waan sirriitti hin hubanne akka waan fedhii ofii qofaan deemu kaadiroota adda addaa yookaan bulchiinsa keessaa illee nama adda addaa mootummaa sadarkaa olaanaa keessaa illee namni haga muummicha ministeeraatti dabalatee wanta jedhamu jira waa'ee diasporaa. Deebii qabdaati. Diasporaan akkuma isaan jedhan hubannoo malee waluma dhaga'ee nama tokko dhaga'ee hubannoo gahaa malee waluma faanaa deemee iyyaa jiramoo waan lafa jirutu dhugama. Namni diasporaa illee adda hin jiru maatii qaba, firoota qaba, lafatti dhalatee qaba, hidhata baay'ee qaba, biyya keessaa dhalatee afsiis dabalatee nu achi dhalanne. Diasporaan kun nagaa akka biyyatti sun hin arganne hawaasni isaan keessaa bari hin arganne yookaan maatiin isaanii akka nagaa hin arganne fedheeti moo dhugama wanta lafarra jirutu hagas hunda nama yaachisee hirriba nama dhoorgee haga sadarkaa hiriira bahuu qabbana keessa hiriira bahuu lagannaa nyaataa bakka adda addaatti akkuma jira Austraaliyaa fa'aa asitti illee dur waggaa 5 dura gooneetiin ture yaadadha. Kana kan godhuuf diasporaan jibbansa hawaasa ofiitiif qabu biyya ofiitiif qabu saba ofiitiif qabu nagaa biyya dhoorguuf moo waanuma lafarra jirutu hagas hunda yaachisee atimma yeroo saba kiyyaaf dubbadhaa saba kiyyaaf sagalee ta'a itti deemtu olola miidiyaa irra dhageetti yookaan nama tokko lamarraa dhageetti irratti hundoofteeti moo qabatamaan waan lafarra jiru hubattee wanti kun ta'uun qabu hawaasni mirgi dhala namaa eeggamaan jiru namni balleessaa tokko malee hidhamaa jira ani ofirraa haasa'u jira namni yeroo dubbadhu hubannaa gahaa malee bahin dubbadhu. Diaspora garuu diasporaan beektanii waan lafarra jiru beektanii waan saba keessanii illee waan qabdanii akkanumaan bargara keessan nyaataa iyyitanii biyya nagaa dhoorgitaniidha. Kun dhugamoo ati maaliif ati leelloon yookaan akka leelloottis ta'ee akka waldoota garaagaraa keessa hirmaattuutis ta'ee dubbachuu dandeettaa garuu
biyyarra dhugamaan Oromoon dararamaa jira, hidhamaa jira, ajjeefamaa jira, nagaan bahee galuu dhabaa jiramoo numatu Feesbuukii irratti yookaan Tiwiitarii irratti yookaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waanuma fedhii kennaa sammuu keenya keessa uumne iyyuu jira. Waan namni nama arrabseen of arrabsuun maal jedhanii irra deebiin of arrabsuu ta'a. Irra deebiin of arrabsuu ta'a jedhanii waan ani Faaxumaan akkas yoo sin jedhe deebite akkas ofiin jechuun more waan sana humna kennuu ta'a waan ta'eef sabni keenya generaalii jechaadha. Sabni keenya generaalii afaan san cufamuu barame. Maaliif akka hin dubbannee fi yeroo hundumaa akka dafteen akka waa hin baafannee fi afaan isaa qabamuutu bare. Akka nu badhetti. Kanaaf yoo bahee dubbatee akka hin dubbanneef afaan isaa qabamuu qaba. Ani kanatu naaf gale. Kanaaf olola gochuu qabu. Lafumaa ka'ee diasporaan bargarii of course bargarii nyaachuu dandeenya yoo beellu dandeenya garuu waa'ee saba keenya lafumaa kaatee qilleensa irratti namni hin iyyu. Namni maraataa miti. Nuti sabni keenya maraataa miti lafaa ka'ee kan iyyaa jiru. Kanaaf wanta qabatamaa ta'etu yeroo yerootti wanta saba keenya irratti ta'aa jiru akka hin dubbanne immoo cinaasaatti akka hin dubbanne afaan kan nu qabaa jiru wanta baramee jira waan ta'eef that's strategy. Strategy lafumaa kaatanii bargarii keessan quuftanii nama kan jedhani that's how we're being shushed. This is reality, nuti asitti guddannu malee si galaamin akka nama tokkotti hubachuu danda'u qabdaan. Kanaaf lafumaa kaanee nuti maraattota miti kan iyyaa jirru wanta qabatamaa ta'etu miidhama historically jiru ammallee itti fufee jirutu kaasee nu dubbachisa malee eenyu jireenya isaa hin barbaadu. Eenyutu sa'aatii isaa gubee ani gaafa July 17 highway seenne halkan sana dhukkubeen deebi'ee aduu sana keessa oollee galgala isaa sanarra koronaa jira bakka namni koronaa waan naqabise baay'ee na dhukkubee jechaadha. Finnee yeroo government centeritti deebinu ani ofii wallaale. Maasiin jechuu fi namni akkasumaan lafaa ka'ee hin iyyu akkanumaan lafaa ka'ee waan miidhama saba keenya irratti jirutu akkas nu kakaase nu protestiyoo ta'ee barreessiyoo ta'ee sa'aatii keenya investigoonii sagalee ta'uun wanti dandeenyu keessaa sagalee ta'uudha saba keenyaaf. Wanti dandeenyu keessaa xalayaa barreessuudha. Mirga namummaa isaanii akka kabajamuu fi eegsisuudha kan nuti qabnu. Waan fedhanaa jedhan. That's an akastinagalan. We're being shushed and we accept it. Yeroo tokko we should not accept it. Akka Faaxumaan hin dubbanne miidhama ishee akka hin dubbannee fi afaan ishee qabamuu qaba. Afaan Oromoo akka waan jennee fi qabamuu qaba. This is the strategy. We have to ignore it. Entertain immoo gochuu dhiisuu dandeenya malee we're not passing through. Amma Faaxumaan lafumaa kaatee soofaa ishirra teessee yookaan siree ishirra teessee tweetii goota. What makes you tweet? Yoo miidhamni sun siin galle. Kaateetu waan biraa hojjetachuu dandeessa. You can listen to something else. Kanaaf waan hundumaa waan darbatamu yookaan wantoota jedhamu we have to ignore. Damnee fuunee harkaa fuunee balaa kanneen akka baay'isuurraa waan hojjechuu qabnu miidhamatu akkas godha. Historically sabni keenya waan ta'etu miidhaa waan amma jirutu miidhaa jira. Duuti Haacaaluu ani ofii kootii bakka protestiin yoo hiikumaa hin finne du'a Haacaaluu irratti protestiin bahe yoo hiika hin finne jedhe bakka. I start comparing. Because biyya hundumaatti hiriira guddaatu ta'aa ture. Kanaaf erga inni hiriira finne then if that's not working we have to find something else. Wanta kana caala hiikama fiduu barbaaduu qabna. Kanaaf I think akkuma deddeebisee jedhee it's the strategy of shushing us up. And we should not take it. Yeah. Tuffatuu qabnaa. Irra aanuu qabna dhaamsi kee. Absolutely.
Baay'ee galatoomi. Ifama Oromiffaa fi Ingiliffaa wal keessa maakee. Rakkoon qabu. Asitti marii bilisaati. Bilisaan haasofna. Akkuma si mijatetti rakkoon qabu. Daawwattoonni keenyas ni hubatan jedhee abdadha. Kanumatti aanee gara dhumaa deemna. Baay'ee dheeressine. Yeroo ammaa kana keessattuu wanti baay'ee akka hawaasaattis akka nama dhuunfaattis nutti dhagahame. Hooggantoonni keenya mana hidhaatti amma lagannaa nyaataa irra jiran tokko isaanii akka dhuunfaatti beeknaa walitti dhiyeenya garagaraas qabna. Warri maatii asii qabanis jiru. Hawaasni keenya Oromoon guutumaa guututti waan itti dhagahamu hidhee yaada. Yeroo ammaa lubbuun isaanii bakka nama yaaddoo guddaa keessa nama galchuu irra jira. Qaamni isaanii laaffatee jira. Yaala argataa jiranii. Maatiin warri biyya keessaa guyyaa guyyaatti bo'oo jiranii. Nullee isinis dabalatee warri biyya alaa jiru bakka biyya bilisaa keessa jiru biyyatti falmatuu danda'u keessa jiru sagalee ta'uuf yaalaa jira. Ati maatii isaaniitiif yookaan uummata biyya keessaa karaa ittiin socho'uu dhabee karaa ittiin isaanii birmatu dhabeef dhaamsa maal qabda? Waa'ee hooggantoota keenya mana hidhaa jiranii waan nama gaddisiisu an ofii kooti. Baay'ee natti ulfaata akka nama tokkootti yaaduudhaa fi akka sabaatti dhiisi miidhama barreerraa akkuma warri adii gurraachan jedhan taa'anii nutti fakkaata yeroo tokko. Dhukkubsachuurraa kan ka'e dhibeen keenya amma nutti dhagahamu diduu akkas wa'iif yookaan yaadullee sammuu keetti kompireenti gochuun si rakkisa. Kanaaf maatiidhaan jajjabaadhaa nuti si wajjin jirraa jechuun barbaada. Yeroon akkas jedhu akkuma sila jedhame ishiin achi jirtaa akkasii jechuu danda'ama. Garuu akka nama tokkootti akka saba tokkootti baay'ee natti ulfaata. Akin maatii yeroo baay'ee waan mucaan obbo Baqqala poost gootuun argaa. Asitti immoo Arfaasiin Oromoo wanta poost godhaniin argaa. Like imagine bakka isaanii buuftee yeroo yaaddu akkamii. Ani amma sammuna especially torban darbee amma bilbila fuudhee ilaalu sodaachuun jalqabee. Jarri kun hin du'anii laata? Waan tokko dhageenyaa laata waan jedhu yaadaa ture. Kanaaf miidhamni isaanii miidhama keenya akka ta'e akka baranii barbaadan. Miidhamni isaanii miidhama keenya. Kana malee calma jennee taa'uu dandeenya. Isaan wajjin akka jirru immoo isaan jajjabeessuuf isaan bira sagalee isaanii ta'uudhaa fi isaan bira akka dhaabachaa jirru akka baranii sabni kun akkuma jiru biyya alaa keessa sabni jiru sabni keenya sabni Oromoo akka dhaabataa jiranii akka baranii barbaada. Yeroo tokko wanti afaaniin waan gootu dhabdee callifte jechi koo maan godhu laa yerootti jettu jiran miidhama nama sanaa yaaddee bira ga'uu bakka akka nama tokkotti yaadu yeroo dadhabdu jechaadha. Kanaaf jabaadhaa isin bira jirraa dhibeen keessan yaaddoon keessan yaaddoo keenya dhibeen keessan immoo dhibee keenya. Warri hooggantoonni kun miidhamni isaanii miidhama keenya akkuma miidhamni Hacaaluu miidhama Oromooti. Miidhamni obbo Baqqalaa warra yookaan immoo Jawaar miidhamni warra hidhamtoota hooggantoota mana hidhaa keessatti akka nama tokko mirga dhabanii ta'anii miidhama saba keenyaa saba Oromoo guutuuti waan ta'eef kanaaf isin bira jirraa jabaadhaa isaanii jechuun barbaada. Baay'ee galatoomi dhaamsa bareedaa. Amma akka yeroo dhumaatiif mootummaa amma biyya hoogganaa jiru keessa ilmaan Oromoo baay'inaan jiru. Namni tokko mootummaa Oromoo ta'ee waamaa. Kun immoo lakkii ilmaan Oromootti keessa ture. Dura sirna biyya kanaa ilmaan Oromoo baay'inaan keessa turaniiranii Oromoo homtuun goone miidhaa maleeranii. Yeroo ammaa kanas namni nu walitti itti dhiyeennaan beennus kan itti makame jira. Hawaasa biyya alaa kana keessas warri mootummaan kun mootummaa Oromootii irra duula jirtanii jedhanii haasaantu jira. Ilaalcha san qabatanii deemaniitu jira.
garuu yoo rakkoo uummata saba Oromoo saba biyya sanii walumaa galatti dhugaa dubbanneef yeroo ammaa nageenyi biyya san keessa hin jiru saba baay'eetu miidhamu jira saba Oromoo qofa otoo hin taane garuu seenaa Oromoon biyya san keessa qabuuf miidhama dararaa ilmaan Oromoo bara baraan mootummaa lufaa jalatti argaa turan hunda madaaltee yoo ilaaltu hooggantoonni qabsaa'anii jiruu isaanii gumaachanii aarsaa guddaa kafalanii Oromoon akka ifa takka arguuf carraaqanii amma mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbuuf dhiyoo jedhanii namni haasawa lubbuun isaaniitu shakkii keessa gale kanatti isaanii waan jettu qabda immoo ejjannoon kee isaanii ejjannoo san qabatanii haa deemanii namni ani maalti namana namni ilaalcha mataa isaatii qabaachuu he is entitled to akka fedhetti ilaaluu yookaan inni balaaleffachuu yookaan namni mirga ittiin yaadu sinoo namni maaliif Faaxumaan akkasitti yaaddee na gaafatti jechuun strong for me anaa fi dogoggora guddaadha because ati nama tokko akkatti yaaddee gaafattu Faaxumaa akkasumaan na gaafatti sin jechuu danda'uun yookaan afaan baasisi jechuun kan waan itti si'ume mirga ittiin yaaduu dandeessu qalbii kee waan isii kenne si dhoowwachuu jechuudha akka nama tokkotti. Kanaaf namni waan fedhe yaaduu danda'a. Ilaalchi nama hundumaa immoo tokko ta'uu qaba jechuudha. Yeroo hundumaa namni uumamni keenya DNA keenya ashaaraan quba keenya iyyuu garaagarii waan ta'eef yaadni keenyas akkasuma garaagar ta'uu danda'a. Kanaaf akkatti yaadanii lakkii yaadin akkasitti jechuun hin danda'an. Akka nama tokkotti atis nuti jechuu hin dandeenyu garuu wanta lafa jiru kana waa'ee mootummaa Itoophiyaa bulchuu yeroon taa'ee ilaalu nuti hundumtuu nutti fakkaateera maali ifaa shaama yeroo ibsite bilij jettee dhaamtu wayii taatee no yeroo sanatti namni hundumtuu dhugaa dubbachuudhaaf nuti hundumtuu maali yeroo Abiyyi dhufe hundumti keenya deemnee warri kaanis immoo biyya deemanii jiru. Kanaaf ilaalchi amma immoo akkaataan biyyattiin deemaa jirtu immoo is wrong. Jechaan namni guyyaa saafaa du'ee mirgi isaa yoo hin argamne ta'e guyyaa saafaa akkasumatti waanuma oppositionii yookaan yaada addaa sirraa qabaatee fiidhaatti galataanaan it's wrong. Kuni akka nama tokkotti akka nama Oromoo tokkotti sirrii waan hin taane sirrii miti. Wanta sirrii hin taane immoo akka namaatti sirrii miti jechuun immoo mirga kooti anis. Atis mirga keeti. Wanta sirrii hin taane sirrii miti jechuun wanta sirrii ta'e immoo sirriidha jechuun waan nu kenname. Of course yeroo sanatti jenneerra. Amma garuu wanti deemaa jiru miidhamni moor saba keenya irratti ta'aa jiru. Waan nama maal jedhan qalbii nama cabsu waan ta'eef isaanis ilaalcha isaanii maybe akkaataa itti ilaalan karaa biraa ta'uu danda'a garuu akkaataa bulchiinsi kun biyya geggeessaa jiru akkaataa sabni miidhamni saba keenyaa itti fufee jiru waan fudhatama hin qabne waan ta'eef strong jedhee yaadaan. Kanaaf we all are entitled to garuu wanta wrongii ta'e immoo wrongidha jennee immoo fudhachuun I think yeroo namni tokko when they have their made up waan tokko qalbii isaanii qalbii keessatti if you made up something you made it up and that's it jijjiiramuu hin danda'u. Garuu wanti jalqaba irratti turee fi wanti amma ta'aa jiru sirrii miti. Wanti duraan ta'e yeroo dhufu okay namni hundumtuu gammadee jira. Amma immoo akkaataa bulchiinsa geggeessaa jiru oppositionii yaada addaa qabaachuudhaaf yookaan inni aayidiyaa tokko fiddee aayidiyaan sun yookaan inni waan tokko godheedhaaf
mana hidhaatti amma fakkeenyaaf mucaan University of Jimmaa keessatti free Jawaar Mohammed yookaan immoo free political prisoners jedheedhaaf hidhaatti galataanaan that for me is wrong. Maaliif wanta legit ta'ee waan biraa wanta qabatama biraa qabu fuudhanii mana hidhaatti hin galchineen. Jechuma sanaan fuudhanii stage irraa yoon buune jedhaan viidiyoo isaa hunduma isaa ilaallee garuu stage irraa why? Namni guyyaa saafaa mirgi isaan sarbama waa jedhee nagaadhaan baree hin galu taanaan bulchiinsi suni bulchiinsa sirrii miti jechaadha. Kanaaf akkaataan biyyattiin geggeeffamaa jirtu akka kootti ani ilaalcha siyaasas baay'ee hin beeku garuu akka nama tokkotti akka irraa galu wanta sirrii hin taanetu deemaa jira sirrii miti jedhee tana fudhadhaan. Tole. Baay'ee galatoomi. Gaaffiin kiyya haganuma dhumarratti waan carraan siif hin kennin dhaamsa tokko yoo qabaatte nu eeruu dandeetta yeroo kanatti. Nu hundaafuu anas dabalatee Oromoota guutuu yookaan. Baay'ee galatoomi jechuu barbaada. Oromiyaa 11 galatooma. Jabaadhaa isin jechuu barbaada. Maaliifuu sabni keenya sabni Oromoo miidiyaa baay'ee baafachaa jirra. Kun immoo isa keessaa karaa itti sabatti qaqqaban keessaa tokko. Kan biraa jeneraalii dubartoota keenya baay'ee jajjabeessuun barbaada. Akka isaan jabaatanii ispeeshaalii dubartoonni ijoolleen qeerroon keenya biyya alaa keessatti kan akka kootiif keetii ijoollee yaangee dhufanii asitti guddatanii yeroo tokko we're lost in between. Akkasin ta'an yeroo tokko lost in between yookaan bakka itti biriijii dhabna waan ta'eefi kanaaf jabaatanii eenyummaa ofii akka beekan akkamitti afaan Oromoo akkamitti beekte jedhan just keeping it yoo itti fayyadamnee yoo ittiin hin gargaaramne waan hundumaa dhabama waan ta'eefi afaan keenyas afaan Oromoo dubbachuun faaraas hin godhan just afaan Ingiliffaa dubbanneedhaaf immoo we're not all that taap Oromoo ta'uun is wrong. Kanaaf eenyummaa keessan jabeeffadhaa. Ijoollee dubartootaa especially young women baay'ee jabaadhaa. Waan gochuu barbaadan hundumaa gochuudhaaf duubatti hin deebi'inaa. Warra biyyaas yoo ta'e warra asiis jabaadhaati waan gochuu barbaadan hundumaa gochuudhaaf akka jabaatanii barbaada. Kan biraa immoo yeroo baay'ee waa'ee leadership irratti sila kaaftee turte. Dubartoonni hirmaannaan dubartoota baay'ee xinnoodha. Absolutely like meetingii nama meeqa nama 40 keessa teesse nama 40 nama 100 keessa teesse dubartoota yookaan like slim 1% 2% yeroo dafee percentii isaa boodaan footoo irratti ni ilaalame. The first thing I look is for women, dubartooti keessa jira, Naannoo hundumtuu akkasuma. Kanaaf hirmaannaan dubartoota baay'ee xinnoo waan ta'eef hirmaannaa what I realize yeroo tokko puushii gootee fudhachuu qabna. Nutti hin kennanii garuu yeroo achi deemtee dubartoota bakka qooda fudhachiisuu qabda yeroo isin jedhan dim godhanii subachiisi keessa kaan. Nama tokko lamatti dabalanii keessa kaan. Okay, subachas jiraan atti dabalame, Kootaa sana bira darbuu qabna, Kootaa sana bira darbinee waan gochuu qabnu jabaannee gochuun nurra jira. Kana caalaa hirmaannaan dubartootaa guddachuu qaba. Dubartoonni immoo of danda'uudhaaf immoo waan gochuu danda'an hundumaa it's not feminist. If I'm not being feminist, I'm just being real. Limitation nurra ta'a yeroo baay'ee. Limitation yookaan aadaan nurra ta'a yookaan immoo standard jireenyaa nurra ta'a yookaan education. Anama businessiin baradhe garuu waan amma gochaa jiru it's combination of business and this and that. General business waan hin baradhe if I do everything like almost. Kanaafi waan baratan sana waan dubartiin waan tokko yoo qabde she does it perfectly, Kana jechuun dhiirri gochuu hin danda'an jechuu miti, Just to be fair, garuu wal jajjabeessuun ati akka Faaxumaatti jajjabaachuun kee dubartoota biraaf jajjabina fida. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Saba keenyaanis jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Oromiyaa 11 jabaadhaa.
Baay'ee galatooma. Baay'ee galatoomii leelloo waaminsa kennas kabajitee asitti argamuu keetiif yaada akkas ciccimoo yaada nama jabeessanis dhaamsa jajjaboo dubbii ijoo akkasiillee kaasuu keetiif baay'ee galatoomii sittaa baratuu deebiin ulaalisiin jedha baay'ee galatoomii. Baay'ee galatoomeetis.